Okay. Hamane torbe lamattanan waaqayyoon fudhadhee asii ba'e jechuudha. Garuu waaqayyoon waaqummaa isaa kanaan bare waldalattuu keessatti. Waldalattuu keessatti waaqayyummaa masaayii bansi. Stiimee galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ameen. Ani maqaan koo Xajjituu Dabalaan jedhama. Kan inni jiraadhu asuma magaalaa kana keessa Amboodha. Garuu dhaloonni koo Dasee Akililoo jedhama. Apostol Taarikuu kan inni itti bare jechuudha. Online irratti innis akkaataa itti bare charchii irratti jechuudha. Yeroo ishiin jalqaba hundeeffamtu waldalattuu online irratti jalqaban bare jechuudha. Jalqabuun isheeti. Jalqabuun jechuudha. Kan inni itti bareesi na dhukkubeeni yeroo isaanii itti naa kadhatanii dhibee koo irratti fayyee kaasee tananii kan inni hamma har'aatti faana deemee as ga'e jechuudha. Dhiyoo otoo hin taane kan inni Apostol Taarikuu baree waggaa 6ffaadha. Waggaa 6ffaa keenya taane. Waldalattuu waggaa 6. Bagarra geesse. Jalaanuu galateeffadhaa. Okay. Innis kanan ittiin hammammaatti Apostol Taarikuu biraa hafuudhee as ga'e jechuudha. Dhibeen eddan dhaladhe ittiin dhibamaa ture. Dhalootarraa kaase. Ishee. Achiin naaf kadhattanii ani fayyee jechuudha. Okay. Sababa kana. Dhibee dhalootaati ilaala. Ishee. Sababa kanaatiin amma har'aatti isin hamanii. Nabiraa fuun sitti toluu didde. Isin galateeffadhaa waaqayyoon. Akkamitti biraa fula. Ishee. Ennaa dhibeen ani ittiin dhibamaa ture suni maatiin dhalootaan naan jechaa turan jechuudha. Jechuun zariidhumaan naan jedhu. Garuu zarii otoo hin taane ergaa seexanaa ture. Waaqayyo immoo karaa keessaniin na fayyise jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Eessa keessa dhukkuba ture? Ani na funuuna tureeyyu. Ishee. Funuunni kan na funuunu yeroo hin qabu. Yeroon fuula dhiqadhus, yeroo rafus, yeroo hunda na funuuna. Fuula koo dhiqachuu hin danda'u ture. Maatiin akkas naan jedhu, zariidhumaa fi naan jedhu. Achiin gaafanii biyya hormaa deemuudhaaf ka'u qormaanni baay'ee natti baay'ata asitti. Maatiin koo gooftaa hin qabani. Achiin dhokadhee tanan hamanee bahe. Hamanee torbee lamattanan waaqayyoon fudhadhee asii bahe jechuudha. Garuu waaqayyoon waaqummaa isaa kanaan bare waldalattuu keessatti. Waldalattuu keessatti waaqayyummaa masaayii bansi. Stiimee galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Maatiin koo gooftaa hin qabanii maquma isaayyuu hin jaalatan ture jechuudha. Garuu fayyuu koorraa kaasanii amma garuu waaqayyo mana keenya seenaa jira jechuudha. Sababuma keetti girrigirriin taa'e. Sababuma kootti girrigirriin ta'e fayyinni guddaan mana keenyatti ta'aa jira. Funuunni ergan dhaladhe na funuunaa ture suni guyyaa isin sagalee naa baaftanii kaasee funuunni sun narraa dhaabbate jechuudha. Dabalaa galateeffadhaame waaqayyo. Yeroo as teessanii sababa keessatti waatu ta'a yeroon jedhu akkasumaan mitiyaan. Ammayyuu warri as teessan sababa keessan maatii dhaggeeffachaa ta'a. Sababuma isin as jirtan gara biyyaati, gara maatiiti, gara qeeti, gara wasiilaa, gara eessumaatii waatu ta'e isin eegaa. Isa kanatti garaan na amana. Eeshi tajoo. Achiin bakka sababa fayyuu kootiin bareet biraazariinis akkasuma hin funuuna jechuudha. Achiin sababa ani hamaneen kaaseet ishiinuu hin fayyite miti jedheet in amanee. Gooftaa fudhate. Maaloo mee galateeffadhaa. Sumarratti ilaallateetu jechuudha. Anumarratti ilaallateetu amanee waaqayyo ulfina guddaa mul'isee ulfinni waaqayyo hayyaanni waaqayyo sirriidhumattiin hirra jira nama waaqayyo Apostol Taarikuurraa lafarratti duwwaa otoo hin ta'in online irrattis hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Akka hamma argitan otoo hin taane kan mana hormaa keessatti hidhamee baay'eetu ittiin fayyaa jira.
akka hamma hargitanii miti dhugaa hojii waaqayyoo baay'eetti jechaa jira. Hafuurri waaqayyoo irra jira, ayyaanni waaqayyoo irra jira. Dhugaani waan ani itti ibsu hin qabu jechuudha. Ani wal jaallattu kamsiif? Anaaf wal jaallattu ani immoo waan an jedhee ibsu iyyuu hin qabu. Waan jettee ibsitu hin qabu. Galata bidaa. Galanni waaqayyoof ta'a. Istii dhaamsa saba keenyaaf maal qabdari? Hatoo xuruutti mul'ata kanatti fayyadamtuudha. Dhaamsini saba keenyaaf qabu. As lafarrattis ta'e wallaan irrattis ta'e kan dhaggeeffachaa ilaalaa jiranii karaanis dhugaanis isa malee hin jiru. Kanaaf haala kam keessattiyyuu rakkina keessattis dhiphina keessattis waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo haala hundumaa keessatti nama hin gatu gara waaqayyootti koottaa jechuun barbaada. Waan laallattuu immoo jechuudha akkuma maqaa isheetti lataa jirti. Hidhaa hiikaa jirti. Seenaa dhalootaa jijjiiraa jirti. Kan maraate fayyaa jira. Kan hidhame hiikamaa jira. Kan jaame banamaa jira. Koottaa isiniin jechuu barbaada. Koottaa gara wal jaallattuu koottaa. Godhaa galataan waaqayyoodhaaf deebisaame maaloo. Waaqayyo gooftaan goosiyaa eebbisu.